hordoftoota kiyya har'a sa'a majjaanaa hidhachuuf jechuudha riyaala sagaliini walumaan laalla paartiidhaan isin hojjedha durallee hojjedhee jira warroota haarawaa dhufanii fi ifan taane ayyee 900 akkuma argitan kana 900 itti ergee jennaani risaalaa kana naa ergee jechuudha kunoo 900 bulee kanneen argitan jechuudha 9 duwwaa duwwaa 900 itti achi ergee jechuudha. Amma eegasii jala kana kun bakka teeksti miiseejii jettu kanatti barreeffama itti ergina jechuudha. Lakkoofsa itti ergina jechuudha. 82 duwwaa 8 amma kuni kan riyaala 9 jechuudha. Riyaala 9 majjaan hidhachuuf deema jechuudha. Kana asumatti dhiise birrii kiyya hangam keessa akka qabu immoo gaafadhee isin agarsiisa jechuudha. Mee asumatti jedhumaan dhiisee keessaa ba'a. Bakka okkee deemee kanneen birrii kiyya gaafadha. Akkuma argitanii kokkobbii tokko 6 masalaalii okkeedha jechuudha. Birrii kiyya gaafachuu fi hammamtu maal jechuu irra deebi'a. Bismillaahi. Kunu dalagee jira amma daddafe birrii 27 fi saantiba 67 keechaa qabaa jechuudha. Okay. Amma birrii 9 keessaa yoo mure birrii 18tu keecha naafa 18 fi saantibii 67 keessa naafa jechuudha. Okay. Birrii gaafannee geechinee jirra jechuudha. Birrii 27 fi saantiba 67 keessa jira. Haya amma deemnee majjaana hidhannaa jechuudha. Balleessee jira jechuudha. Diimaa fi mushkila kan daganaa guutaa jechuudha. Lakkoofsa itti barreessaa jechuudha. 900 dura itti barreessee lakkoofsa 82 duwwaa 8 kana iddoo kana barreessinee itti erginaa jechuudha. Sanditti goona jechuudha majjaana hidhachuuf. Eegasii sandi goona miseejii inni nu erge kana. Birrii 9 keessaa muratee kunu jala kana mul'isaa jira. Birrii 9 dura 27 fi saantiba 67 kunu birrii 18 fi saantiba 67 keechaa naafe 9 fudhatee jira jechuudha. Majjaan hidhee jira kun warroonni so'aa majjaana hin dalaguu akkanumaan haasaa ooftaa orooniyaan jettanii kunuun argitanii birrii gaafadhee isin agarsiisee jira. Amma birrii meeqatu keessan naa hafe birrii meeqanarraa murate kunoo ifa jira jechuudha. Wanti kijibaa akkanumaan haasaa ooftaa akkanumaan haasaa nu dheeressitaa jettuun tokko hin jiru kun ifaan ifa ija keessan duratti jechuudha. Kun haala kanaan akkuma asirraa argitan kana birrii 9 keessaa muratee jira. Akkasuma 18 saantibii 67 keessa sii hafee jira kan jedhu kun natti ergee jira jechuudha. Akkuma argitan kunoo risaalaan argitanii majjaana naa hidhee jira jechuudha. Kan amma mee bilbilee isinitti agarsiisaa jechuudha. Ni bilbilaa jechuudha. Waamsisee cufee ni bilbila jechuudha. Kanaaf irraa fayyadama. Akkasuma riyaala jahanii kan riyaala jaha sun na didee riyaala jahanii daqiiqaa 14 87 19 erginaa jechuudha. Awwala 900 barreessinee akkuma dura isinitti agarsiisan mana miseejaraa kana keessa seennee kunoo gubbaa kanatti 900 achi erginaa jechuudha. Mana miseejaraa kana seennee bakka kanatti 900 barreessinee sanditti goona miseejii nuu deebisa. Haga itti guuttachuu barbaannu san kan riyaala 100tu jira. Kan riyaala 35tu jira. Riyaala 35 daqiiqaa 80
900 achi barreessinee 82 achi erginaa jechuudha. Haala kanaan majjaanaa sawaa hidhattanii akka barbaadanii maatii keessanii bilbiltanii jechuudha. Iddoo shabakaan hin jirretti haala kanaan bilbilattanii. Kanaaf faamilii kiyya irraa fayyadama waan hin jirre waan kijibaa wanni isinitti himu takka illee hin jiru. Wanna fayyadu takka illee hin jiru jechuudha kijibni. Kijibni nama fayyadu namni kijibee baatii ramadaanaa keessa hin kijibu jechuudha. Maaliif Rabbiin nyaatarraa hajaan qabu nyaata bichaa soomuu miti. Afaan ofillee jecha ofillee kijiballee hamallee badallee waan hundaa irraa of tiisine nama viidiyoo kan namoonni hedduun hadaraa kan kennuu deebisi. Hadaraa kan kennuu deebisi jettanii namoonni hedduun komentii jalannaa barreessitanii gaafii keessanillee komentii keessan amma viidiyoo tokko qabadhee isinii dhufa. Komentii keessan bichaaf viidiyoo qabadhee isinii dhufa jechuudha. Komentii keessan dubbisa viidiyoo irratti isinii gadhiisa jechuudha. So waan akkuma argitan kana ija keessan duratti kan kijiba hin qabne ija keessan dura kun majjaana hidhee jira birrii lakkoofsa 900 achi ergee saanni godhee riyaala 9 hidhadhee jira jechuudha. Riyaala 9 kanaanii daqiiqaa 20 haasaa jechuudha. Amma maatiin bilbilaa fi jechuudha. Daqiiqaa 20 kana sa'a 24 qofa dalagiti. Sa'a 24 keessatti yoo bilbilatiin keessaa nama jalaa fudhata. Kanallee beekaa booda nan ajiifatina. Akkasuma maallaqa so'an nu jalaa nyaataa heeyyama kennan alatti beeksisni garaagaraa bilbila aappii garaagaraa gabbuufne beeksisni garaagaraa kan aappii tokko beeksisa qabu jira. Achi keessa immoo birrii namaa heeyyama namaatiin ala nama jalaa saama. Akkasuma lakkoofsa itti arganii ofirraa cufsiisan ni jira. Isaanillee viidiyoo kee hojjedhee jira. Ammas rakkoon qabu irra deebi'ee isin hojjedha. Kanaaf irraa fayyadamaa majjaan ni jira ni dalaga. Itti fayyadama. Warroo nu dide jettan itti deddeebi'aati meeseejii itti erga haarawaa waan taateef meeseejii kana sawaa majjaan hidhatu kan haarawaa waan taataniif yeroo awwala sana isin dida malee yeroo hedduu itti deddeebitanii osoo lakkoofsan dogoggoriina yoo itti 900 itti barreessanii manuma istiisii kana istiisii meeseejii kana keessa seentanii isumatti 900 achi ergitan. 900 kun kuma majjaana nama hidhu jechuudha. 900 barreessanii riyaala 7, riyaala 6, riyaala 9, riyaala 10, riyaala 35, riyaala 415 kana hidhachuu kan barbaadan kan humna keessaniiti jechuudha. Gadi aanani 9 fi kan riyaala 10 kan 35 kana yoo hidhattani daqiiqaa 80 akka barbaadan haasoftanii kanaafuu kana fakkaataa viidiyoon kiyyaa irraa fayyadamaa viidiyoo isinitti dheeressu kanas asumatti gabaabsa turtii gaarii isin jedha faamilii.